YouTube yoo bana chorbaade channel na kaysun sammuu tan teeti fayyadami sammuu rabbitti kasii kenneef maaliif feeta ittiin haa nyaattu fi miti ittiin haa yaaddu fi malee ka ittiin nyaattu illee rabbi afaan sii kenneera ka ittiin nyaattu afaan sii kenneera ka ittiin yaaddu illee sii kenneera sammuu tan teeti fayyadami aayidiyaa fidi hojjedhuun waan nama jalaa hattee hin hojjetiniin hattuu midira hattuu yaa ummata daanjirasiidha malee. Yo! Hasham alfuna kawana gaundani jirtani jalato tahu kamnya talman oromo ka YouTube ri dimanku sorduftan ana ri dimagang ko ri dimanku sinin jechada harras wanto ko kabat de du fejra ennis mali uran jetan tate zena yo kan mo wanta hare bum jechan amalu manate etni ni ka kana kol fsni galera mi kesi kana gota tni jechan amalu manate nama to ko yo arain le sigera mi chada full ifadan kayak bulat suka mana saw masani tini full ifar sini taman nemale mulat nemale are tini jira so wanni ra hasor bade masini gale ra me cara ko masin argin tele ra to wai hachalu hasor fe tani jada wanto kofi lama sadi afur hagas haso berbada namni bailin hase jira anis garu wanna wai dagi fade jira anis pointi hiya kamata hiya haso berbada cha wanna kana akasan hundi kesan na dagi fatan berbada yoro barayuna saya singeram cha namni tokko beeketini sonten akka wallalummaa kiyyaatti illee acaalu rabbi biyyeetta salphisuu jechaadha akka wallalummaa kiyyaatti illee waan haasoo qaba singeram jechaadha saniifuu yoo haga dhumaatti yoo wal dhageeffanne baay'ee isin jechaadha maal asoo dhuftee yoo kana jettan taate jechaadha sirba albamii amma ka acaalu ka kaleessa akkas irratti haasayamaa jiru jira isin hundi keessan waan kana dhageettan ta'e galatooma oromoo ka duratti jechaadha isin hundi keessan dhageettan eedetin fakkaata ani jecha amantani amano battani erga sirbi sun bahee namni baay'een dhageeffate maali sila ka qaaran jedhee nama gaafadheetiniin woota garuu wannan san namni seeraan naaf ibsee seenee YouTube keessa search godheetin ilaalu jechaadha kama dhuwana dhagaame jechaan woota waan akkana kan laalu isin garam jechaadha eessuma isin garam jecha samnummaan oromoo kuniyyuu nama maal isin na jedhu bakka wallaahi lazim harga wanna marra baydis waan oromoo kana yu wajidin nama gol hagas nama geessacha singaram chala sun hundi kesane fu chala ama ma inni yo kan tanta point inje chala achalu kana tumalani anga himatak sinaga fadume warronni wan akana gotan jecha eshi farahan namni him ballesa ilma namate kan ballesni hinjuru ilma namate kan ballesni hinjuru balles ifama deika dukko boda gaafate jira difam haguma daqiiqa san keessa garuu ilmi namaa un haga garaa jaalatu haga inni garaa jaalatu mee samara lala albamii guutuu namni akkami download godhe YouTube ka creating godhin marti create godhe haara banate ka qabu irratti gadhiifate isin dabbaru qoy mee daqiishum ishii nama biraa irratti godha kana biraa garuu ka caalu kana malu boon hin jirreemo tokko faacha sanirraa namna nu hin qabna janneetiniin itti abdun jiraate yuuti du'eetu haa gammaate chaadha akka inni jiruutti isin jedham chaadha kan nu abdanu so akkamitti duuba wan akkanaa gootan akkamitti wanni akkanaa kun isin galliqamsan warroonni waan akkanaa hojjettan please rabbumaa jedha waan akkanaa dhiisa kanach amma acaalum kanan malaame acaaluudhaan akkana bayo hatameetiniin sirbi kun ka studio be ya ishi bahe haqame namni baay'een haqee jira asira laalaame maqaan dawo laaltanii ratanii kun waan argitaa ratanii kunni nama warra hin haqamin kana dura baay'ee jira yoo haqameetiniin ture amma immoo kunni warra hin haqamin YouTube ibbaa foo ilaalaa view ibba lama ishi ibba shantama akkasuma chaadha ja'aatiin deema garuu kun waan hin taane serious an dhageeffadhe kan hin finne maal isin gare akka inni atamellee beekerame wanni dhageeffadhuuf takka iyyuu hin jiru jecha wallaahi billahi kan rabbiin beeku hin dhageeffanneen sirbatan diqqoo takka waan sekondii wahii waan daqiiqa takka waan ta'e Instagram irratti TikTok irra dhagahe kanuma maaliif hin dhageeffanne beetanii haga inni eebbifamuu eetiniin eegaa jecha akkami isin arakka asinummaa iyyuu akkami isin meetsini kannaashi
wanni kun jecha hatame wanni hatame tokko sanuu kaa caalu akkam sin mesini kan nettani adda ha caalu miti jecha ha caalu miti sirtaa galaana goromsa argine ta'imi namni tokko sirba fi albamii tokko baasu eebbifatee akkasiin miliyoona meeqaan gurgurateera galaana goromsa hojjetee jira dirqama isaa baheera soo wanna hojjetaniif immoo wanna isa kan namu qabu fudhatee jira kaa caalu dammoo sirriitti baay'isoo garuu wanna akkanaa kan Oromoo yaadde yaaddu malee haga namni akkanaa nu keessa jiru waan haga namni akkanaa nu keessa jiru akkamiin yaadan haga wanti akkanaa xiqqoo nu keessa jiru akkamiin yaadan har'a sin mul'ata biriin xiqqoon tun siigalee har'a wanna yuutuubii haga nama sin mul'ata birii basadii baafuri bashani kuma takka haga nama sin mul'ata yaadan kaaniif garuu yaadan wallaahi kama dhugaa Oromoo sinitti hima waan akkanaa kanaan abdii nama mursiistan waan baay'een abdii nama mursiistan amantanii amanuu babattanii wanni kun namatti dhagaameera kan dhagaamnetti eenyu kiikoo wanni akkanaa kun itti dhagaamne chaala ennuma wannumaan Oromoo ofiin jedhu fiyyuu hin jiru jecha akkanuma maqama bicha Oromoo sinii garee soo wanni godhamuu qabu takkaaf takka yoo jiraatu maali beetanii akka yaada hiyyaatti sirba caaluu kun akka galaana garoomsa sanitti akkasitti miti barbaadwan kara hiyyaatti jecha sanii ol akka Itoophiyaatti miti akka Itoophiyaatti miti jecha sadarkaa akka Itoophiyaatti miti siigalee sadarkaa akka Afrikaatti siigalee ramsa sadarkaa akka Afrikaatti eebbifamee mallaqa guddaa miiliyoona meeqa namni hundiyyuu namni hacaaluu jibbuu hin jiru Oromoo ta'e namni hacaaluu jibbuu waan jirutti fakkaatu soo galiin sun akka faamilii isaatii kennama guutuun isaa bahee sirbicha albamee jecha waysan numarti keenya yoo dhageeffannee sheer walii goonee yuutuubiin tokko zimmadheetiin hin gadhiisu sonteen jecha yuutuubii tokko hojii haasayanii kanneen amma riippoortii godhaadhaan zimmattanii riippoortii godhanii riippoortii dislaayik godhaadhaan maal fayyadasi dislaayik goote yuutuubii haaraa kireette maal fayyadaaf esoo yuutuubii monetization isaan godhiniif maal fayyadaaf yuutuubii haaraa godhe dislaayik bite inshaallah gizee dhibba takka dislaayik godhe gizee kuma takka kuma kudhan kuma shantama dislaayik esoo goote waan takka irraa buusu riippoortii godhaatan isoo waa'ee riippoortiif dislaayik illee isin hin galin zimmattanii dislaayikiif riippoortii godhaa jirina qanii isin dislaayik godhuu seentanii jechaadha viyuun isaa baay'ataa deemu kawan akkanaaf ufumoo viyuun isaa wata baay'atu jechaadha akkasuma viidiyoon nama bira gaafi enumaayyuu waan akkanaa kanatti fufaacha ignoor godhaatin inumayyuun seentanii hin laalina waan akkanaa laaltanii mi waan caalota ergatee dhiisaa biraa tara namni daawloo goote haqii ofirraa wayita inni gadhiifame immoo seenii ilaali wayita inni gadhiifame eebbifamee seeraan jechaadha ilaali amma garuu daawloo gootee namni keessaa mobaayila kee keessaa yoo qabdu jechaadha haqii ofirraa uummata akkasiin fayyadu qaniisan sammuu gaarii fi waan bareedaan dhageeffachuu si wayya sii galee mee waan takka taasifnu hundi keessanayyuu waanuma takka bichaa taasifnu legendettaniini wara arohri heroes jannani hacaaludaan akkana ajaa'iba wallahi ajaa'iba isooteedin kalubboon jiru mite chaanu wacaalu isaa du'e kaakkan irra goone isaa du'e kaakkan irra goone mee teedi isoo jarattiin inni du'e albamii akkana ta'e bakka wacaalu kana teediin bu'e akkana irra gooti jira hin gootu never ho hin gootu qaanii waan jedhamu tokko hin beekti jira nu garuu hin beeknu saalfinna waan jedhamu takka hin beeknu akkanumaan oduu keessan ol hin kaasina isoo beekne hatamee raami wanni kun jechaadha hatamee jiraami hin seentanii hatame bakka qaruutee raami hatamee dhageettanii namni gadhiifateemi hin seenina dhiisaanii waan akkana hara daawloo illee hin godhina daawloo godhaniitiin silaa ganneessan YouTube Facebook Instagram TikTok haaqee hana kate soo hiraalee qabdu kan Instagram raalee waan akkana dhageessifachiistu yoo wannummaan kun yoo haada gatamu eshi akkana argoonani jecha namni akkamii abdatare Oromoo irratti mi akkuma abdatan wallahi kun waan baay'ee nama qaanesu please waan akkana hana warri gootan isini taada gaamu dukku ila haganuma isini taada gaamu shi waan biraati miti haganuma isini taada gaamu hacaalu kana miti kamalu albamii kana chaadaan reesi isaatu galatooma Oromoo argitanii tan galatooma Oromoo
tokkicha akka ibbaati isin galeeraan tokkicha akka ibbaa namni akka isaa waan deebi'u illee irratti fakkaatu waan isin galee hin jirullee hin deebi'us so saniifiyyuu kabajaa isaa qabdan yoo ka jiraataate inni lubbuun hin jirumi uguma yoo isa jaalattan taate uguma yoo isa jaalattanii duutsaa sun isin dhagaamte taate sirba namni qabdu firaa keetii diidee godhi of biraa diidee godhi keessaa serious homata akkasiin fayyadu diidee godhi qanii inni eebbifame immoo seeraan dhageeffadhu sheer godhiif amma sheer gootee laayee gootee homata akkan fayyaduuf garuu wanni sun please bakka akkam dhugaa waan akkanaa kanatti hin deebina namni tasaasee faraan tasaaseera bakka dhumateera dhiifama gaafteera ilmi namaan tasaasee jedheera garuu warri achirraa fuutanii sheer gootanii maal gootanii asii wakabaaf zabakaa yuutuubii keessaniif haara yuutuubii yoo banachuu barbaadachaa namni akkasii sun sammuu tanteetiif fayyadami sammuu rabbitti kasii kenneef maaliif feeta ittiin haa nyaattu fi miti ittiin haa yaadduuf malee ka ittiin nyaattu illee rabbi afaan sii kenneera ka ittiin nyaattu afaan sii kenneera ka ittiin yaaddu illee sii kenneera sammuu tanteetiif fayyadami aayidiyaa fidi hojjedhuun waan nama jalaa hattee hin hojjetiniin hattuu midira hattu yaa ummata daanjirasiidha malee wallaahi ummanni akkana daanjirasi bira yuun tara malee isin ara rabbii jedha waan baay'ee jira kootu yuutuubii yoo hannaan sonteen jecha waan akkana hannaan sonteen yoo barbaadde kijibaan iyyuu kootu hannaan karuun dhufin kijibaan kootu odeessi madi waanuma jedhe kana guyyaan halkan guyyaa ta'e jedhe odeessi yoo barbaadde akka barbaaddetti sunillee yoo kaasii jaalatamuu danda'a sii galee yoo qalbii kee taphni kan kee toluu danda'a namsanitti garuu hannaan dhufin wanni hannaan dhufin wanni homata teeteetiin ati hattu kuni homata akkasin baasu wanni akkana sammuu tanteetti fayyadame danazii gooteen taa'in sammuu tantee warra akkasii jecha sammuu tantee danazii gooteen taa'in itti fayyadame yaadii taa'eetiin jecha so saniifuu dubbiilee isinitti baay'iseera bilis waan akkana kanatti akka deebine sa'aatii sappoortii tol godhuu albinuti illiki wanni jedhamu tokko chaadha nu haa qabatu isinii galee wanni tokkorraa wanni tokko beeku nu chaadha illikiin wanni jedhamu nutti haa baratu nama tokko illiki qabatte injifachuun nutti haa baratu diinni keenya otoo waan akkanaa goonu chaadha taa'ee nu kolfa ara sammuu tanaa yaadaa walla anin qaanfadha garuu waan akkana kanatti kama dhugaa qaanfadha waan haasanii irraa fixanii miti wanni akkana so nama beekuuf wantummaan haganaa hanga hubachuudhaaf anis beekeeti miti kana kaasa'e akkuma wallaalummaa kiyyaatti dha caaluun waan ta'eef akkuma nama wallaala tokkotti isinitti dubbataa jira maaliif yoo tanii caadhaa ka ani beeku ati hin beektu ka ati beektu ani hin beeku ilmi namaa akkuma bifti isaa garagara yaan isaallee garagara gorsa kiyya tana yookaas ni gayyaa raamcha tuffachuu dandeettan maa itti beetan yamar yatanaa qayaas raggisaa jette so ana diqqaanlee ka anaa gadi illee na gorsee naan hin furadha maaliifu irraa waa baradha wanni inni beeku san ani waan hin beekneef jecha saniifiyyuu na caalallee beetinaan hin jedhina garuu waan akkanaa kana hin godhina na caalallee beetinaan hin jedhina garuu waan akkanaa kana hin godhina nama nutti hin kolfisiisina bakka yoo akkanaa aartiin karamiin guddatame anamma abdii na mursiistan nama kaawwan lakkam aan abdii muradhu kana na mursiistan taatee maaf keessa jira malee aartii sana serious erga abdii muradhu tureera nama baay'eedha ani aartistii baay'ee hojillee naasaa warra sirba maalii baas kun illee abdii makaa murate bichaa dhageetta oromurraa abdii muradhe oromootti gammade kee dhuta akkan argitu waan akkana kan argaa akkamitti itti gammadareeta wamata akkasii bootii ootani du'e iyyuu kana bichaa beenanu ootana du'e jawaariin qalaa garbaa hidhamtoota kennan aboo wallaahi haasaanii fitan oromoomo
rabbummaan bakka waan jedhe haa jedhuun dubbadhu rabbummaan waan jedhe haa jedhu so dubbiin baay'ee farratti hin fe'an jetti saniifuu jechaadha asumara isinii gabaabsaa waan dhageeffataniif galatooma nama galeef itti fayyadama namni galeeniif itti fayyadamina garuu akka itti fayyadamtan abdii guddaa qaba yoo sirriitti balleesse dhiifama garuu warra akkana gootan irroof deebisaashii please warri anamma asirratti teessan mul'isa kun yoo sana dhageeffataa irratti warri yuutuubii isaa ofii irratti sheer gootan banattan diilee godha bakka diileetti godha bakka jiru diilee sambicha sun ta'in ka daawoloo gootillee irra deebisitti maara diilee godhi nama baay'ee daawoloo godhatee diilee godhi uummata akkasiin fayyadu sirba caaluu haaraa attanii namatti illee hin dhageessina qaanfadhaa humaa keessaniif ofitti so saniifuu galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa torbee gaarii guyyaa gaarii halkan gaarii isin jedha haa guyyaa itti aanu wal arginutu viidiyoo biraa irratti galatoomaa taa'aa isinii fidee dhufe kanumaa akka nama irraa baratu rabbinu haa godhu isin jedha galatoomaa ulfaadhaa ciao. All set.